Adara gatii warqii biyyatti natti mi kana laafi kan biyya keessaa asii bituu moo achi bituu kannaan jedhe adaraa kannaan jedhametu jira. Naa deebisii adaraa kee kannaan jedhamee jira. Viidiyoo kana deebisuun barbaade adaraa waan guddaadha xiqqoo miti. Sana keessas nagaa sin gaafachuu dhufee akkam jirtu hordoftoota koo. Nagaa keessanii nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa dargaggeessi hodhuu guddate nuuqqattu argitan akkatti nuuqqachaa jira. Daa'imni guddaa ta'aadhu naa dhufee sirriitti hodhu hin nuuqqattu. Furdin inni ji'a ja'a achiisuun himee soba gizee baay'ee kanaaf jalqabuma uuqqadha. Akkasii as keessan immoo kana qaccabsinii godha. Akkasii isiniin jechuun barbaade. Mucaa kanaaf gara deebisuuttan deebi'a. Deebiin isinii deebisa jechuudha. Egaa yeroo baay'ee illee hojjadheen jira. Birrii warqii isa jedhamu. Eenyu keessanuu warqii biyyaa bituurraa alaa bituutu filatamaadha. Tokko Orjinaala mana warqii dhaqxanii yoo bitattan ta'e orjinaala warqiin biyya keenyatti makaa baay'ee qaba. Isa 18-21 siniin jedhu isa 14-18 siniin jedhanii isinitti gurguru. Sana keessa forjidiin normaal forjidiinis jira jechuudha. Biyya keenya nama dambanyaa qabaatte fi nama dhugaadhaan hojjetu bichaadha jechuudha. Saamu'eel dhaqichi taa'ime jedhe achiin bu'iin. Amman viidiyoo waraabutti na ilaallatee mucaa asii rukute duubatti kuffisa eetanii dhiifama. Kanaafi biyya keenya baay'ee ulfaataadha. Tokkoffaa immoo 21 numtuu kan biyya keessatti waan ta'eef qobaadha. Warqiin 21 biyyaa fi 21 haala gargari kana bara warqiin. Anamma fakkeenya warqii Kuwait yookiin Dubaay yookiin Qatar jedhamuu fi kan Itoophiyaa keessatti hojjetame gargar. Gatiin isaanis irraa bitanis gargar. Filatamni isaas kalariin isaas bakka orjinaalinnati isaa jechuudha. Kanaafi warqii anamma fakkeenya morma daa'imni irraa harkistee na jalaa kutte jechuudha. Anamma birriin lamas narraa cite warqii akkanatti harkisu waan ta'eef. Narraa incinne ulfiidhuma isaatu afaan banee isa walitti deebistee waa itti baqsitan naan jedhan deebi'a naan jedhani normaalii walitti jabeessaan se'e garuu maallaan jedhe birrii 1,000 hin deebisaa naan jedhe hammammoo ji'a 2 dura way 3 dura geessinaan birrii 700 naan jedhe maaliif warqii alaati ilame walitti tashaguufi amma garuu warqiin dabalaa waan deemuuf warqii hala maali jennaan warqii halaati kun jedhe akkanumatti ilaalee fattashaa minamna birallee warqii halaati waan ta'eef maaliif kan alaa sanattiin tuqu waan feete haa taatu waan ta'eef jechuudha. Otoo kan biyya ta'een qannasu yaada. Kanaafi warqii numti 21 biyyaaf 21 haala gargari jechuu isinii ibsuu barbaadeetan. Yeroo tokko biyyaa bitee 21 no kan biyyaa kalariin isaas maalti isaas gargari kan biyyaaf kana alaa jechuudha. Yeroo baay'ee maasitti kan shawwadamnu warqii isa kaaree 18-21 inni namatti gurguraa jiru Itoophiyaa keessa. Akkasi waanuma fedhe yoo ta'e warqii alaa yoo bitattan anatti mijata. Yoo bittan immoo handi kaaree bituu wayyaa alaa bitachuu wayyaa jedheen isinitti ibsa. Gizee baay'een isin ibsa waan ta'eef jechuudha. Malee biyyatti kan biyyaa hamma garuu kan alaa jedhanii biyya keessatti kan 21 birrii 35,000 gurguramaa jira. Yoo kana 25 nuun jedhan yoo ji'a 3 yoo caale garuu har'a 35,000 sanaa olii sin jira kan Kuwait
kan Qatar kan Dubai jedhamee jira numtuun numta laatu jechuudha. Kanaafi akkasitti gurguramaa jira 33 isin jira. Inni 21 jechuudha. Kanaaf akka kana isa 18 fi 14 yeroon baay'een gaafadhu waan ta'eef hin beeku jechuudha. Kanan siniin jedha si deebisuun dirqama waan ta'eefini birriillee asuma isoo bittan biyya keessa baay'eedha birriini garuu achis kan bittan gisee baay'ee ijoolleen keenya ijoollee ma bashaaraayyuu kanaaf inni illee asuma yoo bitattanis rakkoo qabu filannoo keessaniin jira waan ta'eef jechuudha. Kanan isiniin jira gaafii qabdanii ana barreessa. Isiniin jechuu barbaada. Iddoo ta'e deemnee dhufnee amma sa'aatiin gara 12 walakka waan akkasiiti. Isiniin jedha iddoo ta'e ooleen dhufee dadhabeen dhufee bargeet kaleessas na waraaba'ee yeroo dhabee amma si waraabaa jira jechuudha. Ijoollee baay'eedhaaf deebii ta'a. Yeroo hundumaa wabiidhaaf isinii ta'a warqii bakka normaalii keessaniif isin ta'a wabiidhaaf isin ta'a mormaaf qubatti dirqama bitadhaa kootaa. Waggaa amma kanaa dadhabdanii waggaa 20 waggaa 10 meeqa waggaa 8 waggaa 6 dadhabdanii morma keessanii quba keessan bitattanii dhufuun sheemiidha dhiisuun jechuudha. Kanaaf morma keessanii fi quba keessanitti waan isin tulfaatuun qabu bitadhaa isiniin jechuu barbaada. Dirqamasii yeroo bakka yehoonaa jechuun dirqama kun akkas isiniin jechuu barbaada. Akkasi dabalus alumaa bitadhaa isiniin jedha gatii isaa dabalus alumaa bitadhaa. Isuma laatu wayya hamma bitachuu barbaadani ol keechuufis ta'ee keewwachuufis ta'ee namaafis bittanoo ta'ee achuma bitadhaa isiniin jechuu barbaada. Yaadaaf gaafii qabdan immoo na gaafachuu dandeessu isiniin jedha. Bye bye. Channel koo kana garuu subscribe gochuun dagatina warri haaraa taatanii warri duraa immoo viidiyoo kanaaf taphachiisa like share godhaa likein keessan faayidaa qaba. Yaadaaf gaafii qabdan barreessa isiniin jedha yeroo hundumaa yaadaaf gaafii qabdan barreessuun dirqama. Akkasiin isiniin jedha.